Hello, nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu har'a oduu gammachiisaa isiniif qabadhee dhufee jira. Oduu gammachiisaa har'a isiniif qabadhee ture akkaataa itti viizaawwan biyya Turkii argattan isiniif qabadhee dhufee jira. Gosoota viizaa meeqatu jira? Nuun isa kamtu nu barbaachisa? Qarshii meeqa nu gaafata? Yeroo hagamii keessatti nuuf dhufa? Achi geenye hojii akkamitti jalqabna? Eessa turra? Maal ulaagaan nu barbaachisu maalidha? Viizaa sana argachuudhaaf dookumentii nuti qabaachuu qabnu kamidha? Kan jedhuu fi kanaaf kanneen kana fakkaatan kanneen biroo hundi isaa isiniif qabadhee dhufee jira. Isinirraa kan eegamu chaanalii kana like, share fi subscribe gochuudhaan YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbachuudhaan amma kallattiidhaan gara paartii isa jalqabaatti isin dabarsa. Let's go. Okay, gosoota viizaa sadiitu jiran. Gosoota viizaa sadan kana tokko tokkoon diteelii keessa illee kan ilaalu ta'an. Gosa viizaa isa tokkoffaa. Inni tokkoffaan student viizaa. Student viizaan barataa taatee kan ittiin gara biyya kanaa dhuftudha. Haala salphaatiin barataa taatee biyya kana dhufuu ni dandeessa. Sun baay'ee salphaadha. Garuu kaffaltiinsaa xiqqoo ishee ol ka'uu danda'a. Garuu immoo viizaa barataatiin gaafa kana biyya kana dhuftu advanteejii ati qabdu yookaan carraawwan bal'aa ati qabduun sitti hima. Fakkeenyaaf student viizaadhaan gaafa gara biyya kanaa dhuftu jalqabuma akka dhufte biyya kana seenteen jalqaba gaafa dhuftu viizaa ji'a 3 Itoophiyaan imbaasisii kenneen dhufte erga Turkii seentee booda viizaa waggaa tokko yookaan kan waggaa 2 wal faana fudhachuu dandeessa. Sun advanteejii keessoo waggaa 2 kan fi isaa oliifitu viizaa yeroo tokko fudhatta jechuudha. Sun advanteejii inni qabu keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaan dookumentiiwwan si barbaachisu hunda university keetu siif dhiyeessa. University ati irratti apply gooteetu siif dhiyeessa. Ati waraqatuma si barbaachisu qofa university keetti laatta. Viizaa kee residence permit kee kan dhaqeessii xumuru university ati irratti apply goote sanadha jechuudha. Yookaan university accept si godhate sanatu si xumura waan ta'eef sirraa wanti barbaachisu wantoota xixiqqoo qofadha jechuudha. So viizaa kana akkamittiin argachuu dandeenya isa jedhutti gaafa jalqabnu tokkoffaa irratti weebsaayitiiwwan university dhuunfaa Turkii kiroomiirraa baafannaan. Weebsaayitii kana hundasaa isinittan agarsiisa steppiisa. Tokko tokkoon akkamitti akkasiin guuttan isinittan agarsiisa. Garuu amma isinittan hima. So website university kana fakkeenyaaf University Medipol fakkeenya isinii furan. University kana erga dhattanii website isaan irratti apply gootanii booda qabxii intraansii keessanii 100 fidaa 50 fidaa 500 fidaa rakkoon qabu. Dhattanii achirratti sana apply gootu. Erga apply gootanii booda universitiin sun carraa filannoo fiildii barachuu barbaadanii isin gaafata. Isin wanta barachuu barbaadan utuu hin taane wanta kaffaltii gadaanaa isin kaffalchiisu barbaaddattu. So erga fiildii kaffaltii gadaanaa qabu barbaaddattanii booda isa filattu. Fakkeenyaaf akka University Medipolit baay'ee gadaanaan yookaan kaffaltii gadaanaa kan isin kaffalchiisu $2,500dhaan. Kan waggaa tokko jechuudha. So $2,500 kana erga filattanii booda universitiin kun maal isin gaafata? Kaffaltii waggaa tokko walakkaa isaa qofa akka isin kaffaltan isin gaafata. $2,500 walakkaa isaa jechuun $1,250 jechuudha. Akkas jechuun gara naannoo birrii Itoophiyaa 1,100 wayii kaffalu jechuudha. Erga sana kaffaltanii booda universitiin kallattiidhaan acceptance letterii fi student ID keessan emailiidhaan isin erga. Emailiidhaan erga isin ergee booda sana fudhachuudhaan isin immoo eessa dhaqxu? Imbaasii dhaqxu. Imbaasii dhaquu keessaniin dura garuu dookumentiiwwan isin qabachuu qabdanii isinitti hima. Inni tokkoffaan medical testi. Body guutummaa qaama keessanii medikaala fudhattu sana hospitaala dhuunfaas mootummaattis godhachuu dandeessu. Yoo baay'ate sun qarshiin isin baasu qarshii 1,000 haga 3,000 isin baasisuu danda'a. Sana fudhattu. Inni lammaffaan yakkarraa bilisa ta'uu keessan federaalarraa fudhattuun. Federaala dhattanii ashaaraa harkaa laattanii guyyaa tokko keessatti ganama ashaaraa laattanii waaree booda yookaan immoo guyyaa taanu ganama kan fudhattan yeroo ta'u isa kanaaf immoo yoo baay'ate qarshii 300 qofa isin gaafatan. Erga sana fudhattanii steppiin itti aanu waraqata mana barnootaa keessan kanneen akka transcriptii fi dookumentii keessan hidhattanii notarize gochuudha. Biiroo barnoota Oromiyaa dhaquudhaan isa immoo istaampii rukuchiifattu. Erga sana hundumaa rukuchiifattanii booda wucci guddaa ministeerii waraqata sana geessitanii qarshii 600 kaffaluudhaan
authorize godhattu chaappaa itti isinii godhama. Waraqoota sana hundumaa erga akkas godhattanii booda dookumentii keessanii wajjin fuutanii eessatti geessitu? Embaasii geessitu jechuudha. Embaasiitti laattanii ashaaraa laattu. Ashaaraa erga laattanii booda turtii yoo dheerate 7 lamaa gidduutti viizaan keessan deebi'ee isiniif dhufan. Viizaa kana argachuudhaaf turtii isin as turtan kan waggaa tokkoof isaa olii waan ta'eef qarshii Itoophiyaa 28,000 kaffaltu embaasiitti. Kanarraan kan hafe kaffaltii tokkollee hin qabdan. Tikeettii xiyyaaraa kutachuu qofaa jechuudha. Viizaa kanaan haala salphaa ta'een gara Turkii dhufuudhaan as keessanii erga hiyyama jireenyaa kan waggaa tokkos ta'e waggaa lamaa fudhattanii booda yuunivarsiitii keessan dhiistanii hojii keessan itti fufuu dandeessu. Hojii ofii keessanii dhuunfaatiin barbaaddatanii kaampaanii barbaadan filattanii part time yoo ta'e full time yoo ta'e akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Kun isa tokkoffaadha jechuudha. Inni lammaffaan viizaa viizitiitiin. Viizaa viizitiitii iddoo kana dhufuudhaaf ulaagaa yookaan dookumentiiwwan isin barbaachisan hedduun isaanii hin jiraatu. Isaan sana tokko tokkoon ilaala. Garuu viidiyoon kun amma waan dheerataa jiruuf kana caalaa hin dheeressu. Paartii lammaffaa guyyaa itti aanu isin hojjedha. YouTube keenya subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share godhaa. Guyyaa itti aanutti wal agarraa. Yeroo gaarii qabaadhaa.